baay'isee bara carraan namoonni baay'een gaddi magammachuu eegee gadda ta'utti jireenya eegee du'a ta'utti hankeenya carraa keenya jireenya godhe jireenya itti fufsiisee ganama galateeffamaa kana lubbuu fooniif afur ketteegee waa'ee keenyaaf oduun gaddaatuun odeeffamiin mana keenyatti namni maaqii gaddaa uffateetuun deemiin dunkaanni barrii keenya irratuun dhaabateen isa mana isaa keessa akka itti nu dhaabe Solomoon takkas jedha abbaa ogummaa Solomoon mana cidhaa dhaquurra mana gaddaa dhaqu wayyaa'edha. Namni gaafa mana cidhaa dhaqu wallaalaa himmachaa gaafa mana gaddaa dhaquuf yaadata. Gaafa mana gaddaa dhaqxan amma gaafa mana mo'ichaa dhaqxan akka duuta yaadattu. Hin duutan duuta siin jedha keetii maaliif nama du'e argaa taate nama fayyaaddu waan ta'eef du'e akka jiru sitti dhageessa. Gaafa mana cidhaa garuu hunduun sirba waan ta'eef sinis sirbi siin jedha. Kanaaf bakkeedha mana cidhaa dhaquurraa mana gaddaa dhaqu wayyaadha. Maal jechuun barbaade waa'een gaddaa manatti galeef namatti galeef gala. Aasaa keenyaan nu badaa namaan galu. Garuu ituu hin argin warra manan isaan kan qulqullaa'anidha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf ooltaniittu sin. Ameen. Ooltaniittu. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa tokko kaasee amma jahattan dubbisa. Sagalee kana gidduus galeessa godhadheen dubbii Waaqayyoo amma Waaqayyoo na gargaaree ayyaana isaanaa baay'isee sinitti dubbadha. Akkas jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyoo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufe. Yaa Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedhe. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa utuu ani dhala dhabee jiru maal anaaf gochuufi jirta? Namni mana koo dhaalus Elaazaar nama Damaasqoo kanaa jedhe. Abrahaam ammas kunoo ati ala anaaf hin laanne hojjetaa mana kootiitu ana dhaaluuf jira jedhe. Yommuu dubbiin Waaqayyo gara isaa dhufe namichi kun sin dhaalu ilma ofii keetitti dhalchitutu si dhaala jedhe. Abrahaamin alatti gadi baases gara bantiiwwan Waaqaa ol ilaale. Urjootas yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'e jedhe. Kana booddee immoo sanyiin keessa akkasuma hin ta'a jedhe. Abrahaam Waaqayyotti amanee inni immoo qajeelummaatti hin lakkaa'eef. Ameen. Waaqayyo waadaas wajjin gale jabeessee itti fufan jedha. Ameen. Waaqayyo waadaa koo hin jabeessa jedha. Waaqayyo waadaa koo hin jabeessa. Ilii ka otoo hin taane indii ka otoo hin taane gara biraatti jijjiira otoo hin taane hin jabeessa. Maaliif jennaan yaadee akeekee dubbatee ajandaa Waaqayyoo geeddaru lafarras waaqarras lafa jala waan hin jirreef waan gaaf tokko jedhe Waaqayyo in cimsa malee hin faallessu. Haleluuyaa. Kutaa kana keessatu Waaqayyootu mul'ata keessa dhufeetu Abrahaamichi dubbata. Abrahaamin dhufeetu akkas jedha. Ani gaachana keetii gatiin kee baay'ee guddaa ta'aatti jedha. Waa lama dubbata gaachana kee tanedha. Gatiin kee immoo baay'ee guddaadha. Jechoonni Abrahaamin jedhaman kun xinnoo Abrahaamitti itti ulfaatan. Haala isaa yookaan immoo kondiishinii Abrahaam keessa jiru wajjin wal duukaa deemuu fididi. Sababii isaa maalennaan Abrahaam yeroo dheeraadhaaf deddeebii sagalee Waaqayyoo irraa yookaan Waaqayyoo irraa kakuu dhaga'a. Kakuun Waaqayyoo irraa deddeebi'ee inni dhaga'u kun dhaga'eetti malee argee raawwii isaa kan mirkaneeffate waan hin qabne gaaficha dhufee haasa'e waggaa darbe sin haasa'e kan lammataa sin haasa'e barana suma tana haasa'aa jira Waaqayyo hin haasa'a malee raawwatu waan ta'eef akka carraa ta'e gaaf tokko sagalee wayii tokko dhufee gidduu gale. Abrahaam umuriin isaa dulloome sadarkaatti of dadhabu ga'eera. Namni mana isaatti guddate galaan mana isaa Eliyaazaar kan jedhamu mana isaa keessatti dargaggoomeera. Abrahaam immoo qabeenya qaba abbaa qabeenyaati. Dhala hin qabu malee qabeenya qaba. Iyyuma birrii iyyuma biddeenii miti iyyuma bira. Iyyuma garaati. Iyyuma jagaraati. Haa ta'uuti gaaf tokko seexanni teesseetu Waaqa namaaf barte. Eliyaazaar nama cimaa akka ta'e
Abrahaam nama humni isaa dadhabaa dhufe gootee nutti agarsiifte. Gaafa ilaalu Abrahaam dhugumayyuu Alaazaar saggoo baaseera, irree baaseera, furdateera. Abrahaam immoo dulloomeera, gadi gugguufuu jalqabeera. Kanaaf sagaleen dhufee sagaleen hin beekamne gurra Abrahaamitti haase. Kana booda kan si dhaalu Alaazaar isa Damaasqoo kana, isa galaa ta'e mana kee ture kana, isa ashkarii ta'e mana kee keessa ergamaa ture kanatu si dhaala. Humni kee dadhabeera, humna Alaazaar immoo jabaateera. Waan jedhu tokko meeshachiin tokko laphee isaa irraa haasa'uu jalqabe. Sana booddee Abrahaam yaadaan gadduutti ka'e. Waaqayyo immoo yeroo hundumaa warra kan saatii yaada isaanii hin to'ata. Warra kan saatii hafuura isaanii hin to'ata. Gaafa Waaqayyo ilaalu Abrahaam miira gaddaa keessa jira. Miira dadhabbii keessa jira. Dhufee akkasitti hin jedhe. Ani gaachana keetii gatiin kee guddaa taa'e. Amma waa'een gatii kana irratti seexanaa kirikirra yeroo Abrahaam. Gatiin kee kanuma, kakuun kee kanuma, adeemsi kee kanuma, guddinni kee kanuma, kan si dhaalu Alaazaari ati kana caalaatti hin fuftu kan jedhu umurii isaa wal qabsiisee, humna isaa wal qabsiisee Abrahaamitti raajii tokko raajamaan laphee isaa irratti Waaqayyo isa kana argee dhufee Waaqayyo amma saasaan gedderre. Barri yoo gedderame saasaa Waaqayyoon gedderamu. Namni yoo gedderame haasaa Waaqayyoon gedderamu. Isuma waggaa 15 waggaa 20 haasaa ture irra dhufee haasa'uu jalqabe Abrahaamiin. Inni dhaggeeffate Abrahaam. Ani gaachana keeti gatiin kee guddaa ta'annaan dhaggeeffate. Ati maallaa gochuuf jirtaa? Aseen beeku Abrahaam yeroo jalqabaaf kana haasee Waaqayyo maallaa gootaa jee. Kunoo kana dhaaluuf jedhu Alaazaar nama Damaasqoo kana dhumeera. Prosesii fixeeraam seexan ani akkasan jedha guddateefis humna qabaateefis fakkareefis sinnaalu ituma inni sodaatu jiru isa dubbatame sidaala. Minan dhaalu dhime haalli nan dhaalu dhime jawween nan dhaalu dhime waatiin nan dhaalu dhime iyyumi nan dhaalu dhime kakuutu na dhaaleni. Hallelujah. Kunoo kana dhaaluuf jedhu Alaazaar nama Damaasqoo kana Waaqayyo sasi dhaalan jenne mirga dhaaltummaa Waaqayyo Alaazaariif hin laanne Abrahaamiinis immoo kakuu akkasii hin galle garuu maa'e naannee jira. Humni isaa gaafa laalamu cimaa ta'eefis guddaa ta'eefis fakkareefis dhaadhateefis haallis barris ijoollee kakuu hin dhaalu. Nan dhaala malee hin dhaalamu dhime. Jedhikaa. Sodaateetu kan na dhaaluuf jedhu eewu Alaazaar nama Damaasqoo kanaan naan Waaqayyo akkate. Garaa alaatti gadi baaseetu samii ilaalee urjii waaqarraa lakkaa'ee urjiin immoo lafa jalqabaniitti xumuran hin qabu. Isma qixa keerra jirtu laayidee keerra jirtu biyyaas 2 5 6 10 15 jetta malee yoo guutummaa duumessa kanaa to'achuu hin danda'ame urjii lakkaa'anii fixuu hin danda'amu. Lakkaa'inaan takka laalee hin danda'u dhabra. Zariitti takka baay'ee taa'e. Asii hin qabdu siin dhaalee fakkaraa Waaqayyo immoo 1000 lakkaa. Yeroo tokko yaadni Waaqayyoof yaadni namaa walitti hin dhufu. Namni ulaa jiru herrega keessa jiru kaalkuleeteetu waan keeru haasaa. Waaqayyo gabaanii keessa ollutti guddaa hin qabu. Akka jedhe gaaf tokko sabni kun naqalinaaf hojjetanii Fari'oon saba koo gadhiisennaani Fari'oon eenyu waaqumti na caalee saba kana hojjechiifachuu danda'u humna qaba cimaa waan ta'e waggaa 430 jilbeenfachiise garboonfadhe jabaan na caalee humna qabaate saba kana irraa fudhate hojjechiifatu eewudhaan dhaqeetu laga Abbayyaa guutummaa dhiiga godhe malkaan dhiiga ta'e waraabnaan dhiiga malkaan hundumtuu dhiiga Museedhaan dhuguma jiraa kadhadhu nagaana bu'annaan gaafa Museen kadhatu bishaan dhiigi hin deebi'e iddoo takka ture lakkii anuma dha
Tira Yesuus dha mal. Hallelujah. Mi tira Yesuus dha. Kana booddee lakki ana malee kan biraa waaqni jiru naata akka ture waaqayyo fattee terge. Mana mootummaa guutummaa fattee godhe. Lafti ejjetan dhimnaa mandarri manni magaalaa baadiyyaan waatirra dinqe iddoon sireechoon kadhabkoo fattee duwwaate. Bakka dhugumannoo waaqayyoodhaa narraa deebisaa waaqayyo dhufee bakka akkaan buufne bineensa xixinnootti takka turee moondi ammas amma immoo awwaala biyya sanaan jiraan godhe mataa keessa jiraantu yaa wayyaa keessa yeratu ta'a mootiin biyyaan jiraan ofirraa funaanaa deema askariin jiraan ofirraa funaanaa hundumtuu biyyii shakat gochaa deema biyyii nama godhaan gaafa dhufaame galanni saabate wal ameen jedhaa maal namni komatu jiru hundumtuu ciraama deema nyaatti kakee deemte waaqatu baajee dara made waan ta'eef ishee adabaaf dhufte waan ta'e tokkitti ishee sammuu gaha na gaafa dadhabamu injiraanuma argeetu bakka inni waaqaa hamma dha'icha kudhaniitti garaa jabaate dha'icha kudharfaatti hangafa dhala isaanii mootii kana gaafa rukutu hangafa warra fadhiyoon gaafa rukutu saba kanaa gannaa dhiisennaan bakka haadha kan jedhe hamma wallaansoo yoo siin qabu amma yoo siin taakkale guyyaa tokko harka laate gasi dhiisa lola muyyuu si loluyyuu mu'amuu isaan oolu moo'ichi kan ijoollee mee moo'ichi kan kootetii tokkotti dabaliche haleluuyaa waaqayyo saba kana museedhaan saba kana fuudhii ba'i gaafa jedhu museen daandii waaqoo agarsiise irra fuudhee ba'i gaafa galaana diimaa bira ga'an garuu riqichi hin jiru kana aniin galtuudha malee galaana karaa dhabdanii rakkattu jenne waaqa achi ga'anii guyyaa sadii turan karaa coomsaa dhabani gidduutti bari'oon jabaatee ijoollee isaanii isaan gabana isaanii du'e owwaallatanii aareetu illikii qabatee anis jaambaa danii hordofee ga'e gaafa bari'oon boodaan hordofaa dhufu sabni karaa ce'uu dhabee galaanni diimaan karaa dhowwateera akka jedha Israa'eloonni maaliif akka inni gooteera ituma achitti dhumne wayyuu iddoo waa lakkimsii baanaan nu fuutee baatee yennaan lakkisaa hin du'amu manaa si baasee karaatti sin ajjeesu kakuu si jalqabsiisee karaatti sin ajjeesu markabii waaqayyoo markaba nan tolchee miti nagaa galmaan jedhi maalu iyyi nagaa galmaan jedhi waa matiraachee sirratti taa'aati nagaa galmaan jedhi warra mantan akkasuma siniifata haleluuyaa sana booddee museedhaan natti dhiyyiiniiti saba kana fuudhii gara fuulduraatti deemee gara fuuldura maal jira galaana jira riqicha hin jiru galaana diimaadha galaana guddaadha maal godhannaa ulee harka kee keessaa wal kaase gaafa museen ulee isaa wal kaasu galaanni iddoo lamatti cituu isaa duwwaa miti lafa gogaa irra ce'an jedhama caafni qulqulluun ammuma gossee ammuma awwaaressee miilla isaaniif illee gannaa godhee bashannansiise ceese maaltu dhageesse beektu kana anitti galtu jedhe malee akkasittan galaana guutan jenne guyyaa sadii rakkattu jenne amma kun kan nu rakkise maa inni beektu saaxooma funaanee akka waaqoo nutti mu barbaada isa utaannoon nu qabu sakka nutti mu barbaada isa guyyaa tokko fatanaa tokko nu quunnamtu ila gaafa akkasii immoo fatanaa akkasii fattanamta gaafa akkasii immoo garaachasi dhukkubaa guyyaa lamaaf immoo kaleessi waraana kanuma tarreessee waaqayyo kan nutti mu barbaadna kanaaf qoramna beektu waaqayyo isa dhaabbataa malee wanta taraaraasu wanta irraan wanta taraara waan yeroo jinnumte yeroo jinne badudhaa isa waaqayyo kakuudhaa waaqayyo kakuu dhaabbataa si qaba waa'ee kakuu keessatti hima akka ni jiraattu sitti hima akka ni tuuftee kanaan hinnaatu sitti hima akka ni bolchaan bara kee guutte duukaa deetu sitti hima waan guyyaan fide guyyaatu fixaabu takka ani kana irraan dhageenye namoonni xinnoo qoramanii dhuguma irraan dhageenye ni dhuguma kana sitti hima warra kattanirtanila anoo kana sirraan dhageenye maalii barakkata eeyyee dhuguma irraan dhageenye dhugaa kee dubbatte inni dhuguma kana sitti hin dubbanne kun dhugaadha irraa eesine irraa dhaga'uu bitineegeen inni sitti himu amen jetta sababii isaa hin darba maal hojii haasaare waaqe dursee waaqayyoodha yoo
Yoo si ariifachiisas Waaqayyoodha. Yoo hidees Waaqayyoodha. Yoo hiikees Waaqayyoodha. Yoo dhimma kee qabes Waaqayyoodha. Yoo damee sitti kennes Waaqayyoodha. Damee dhumnaanis Waaqa yoo turseessu markaa'eera. Haleluuyaa. Waaqayyo. Amma tukka koo akka keessanii yookaan akka namaati gaafa sana Abrahaamiin haa ta'u gaa'edhee Saara gaa waggaarraa mucaa godhadhee inni deebina miti jaarsoo miidhamee gaddee mooraan isa godhame taragaa gaa'ee deebi'a. Sababiin isaa maaliif ennaattan yeroo isaatti malee waan godhu. Waaqayyo yeroo qabadha. Si kabajuuf yeroo qaba. Si ulfeessuuf yeroo qaba. Si ga'uuf yeroo qaba. Waaqayyo yeroo qabadha ammayyuu. Dabalaa jedha. Ana mana Waaqayyo keessaa dogoggoree namni isa yaadachiisu. Dadhabeen namni gorsa isaan laatu. Inni Waaqayyo. Maqaan isaa haa eebbifamu. Abrahaamiin kan gargaare Waaqayyo dubbannaan ookee hin amane. Lakkoofsa jaannaa dubbata. Hin amane Waaqayyo immoo walitti lakkaa'uuf jedha. Qajeelummaatti maal ta'e jedha? Lakkaa'eefi. Waaqayyo walitti lakkaa'eef? Inni waan maal godhe? Haleluuyaa. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 nan dubbisa. Seera uumamaa kana boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Ani saba guddaa sin godha. Sin eebbisas. Maqaa kee nan guddisa. Eebbas in taata. Ani maalan godha? Nama akkamiisu godha? Eewutu. Inni kana dubbatu Waaqayyoodha. Waa'ee kee Waaqarraa dhageessee namarraa mirkanaa hin sanne. Hin jiraattee deema jiraatta. Nan jiraadhe. Ilaame gaafa Waaqayyo irraa sagalee geessuudhaan irraa geessuudha dhaggeeffata. Gaafa Waaqa irraa sagalee geessu dhukkuba keenya ibiddee ol bira kaa'i. Dhukkubi adda kan biraan har'a jirti bor hin jirtu. Iyyuma keenya ibiddee ol bira kaa'i. Isaan gaafa guuttee ol buutee ol bira kaa'i. Carqii kee jaalachaa ol bira kaa'i. Waaqayyo waan hin jirre jiraachisuudha. Ameen jedhaasa. Suufii cululuqaa uffattee yeroo nus irraa gata yookaan dulloomtee bututtee yookaan moofoftee yookaan xurooftee. Kakuun garuu hin jiraata. Kakuun hin jiraata. Kanaaf ani maal keeti? Gaachana keeti. Gatiin kee maal ta'a? Guddaa ta'a. Gatiin tolootaa guddaa. Gatiin kee 5,000 miti maal ta'e? Sadamni gammadee dafqa kee ammallee waa sitti kennu miti. Gatiin keenya macaafa qulqulluu keessa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dhaqaa dubbisa. Akka inni tokkicha ilma isaa amma kennuufitti maal ta'e? Biyya lafaa jaallate. Kan nuuf kenname gatiin keenya sabannoo irratti nuu cobe sana. Gatiin tolootaa dhiigichan jedhama. Ati gatii dhiigaati malee gatii birrii miti. Ati gatii dhiigaati malee gatii sartifikeetaa miti. Ati gatii dhiigaati malee gatii kan biraa gatii biyya lafaa kanaa miti. Sammuu kamuu gatii kee tilmaamee bira ga'uu hin danda'u jedhe. Gatii keenya kan kaffale eenyudha? Ilma Waaqayyooti. Maaliin kaffalame? Dhiiga hoolicha isa qulqullaa sanaan kaffalame. Kanaaf gatiin kee maal Abrahaam? Abrahaamiin gatiin kee baay'ee guddaa. Gatiin koo guddaadha. Dabalaa jedha. Maal jettan isin? Kan eenyu? Maal jettiyaa? Egaa gatii kee ofitti xiqqeessin. Seera uumamaa boqonnaa 22 nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 22 17. Ani eebba kootiin sin eebbisa. Sanyii kees akka urjoota Waaqa keessaa akka cirracha qarqara galaanaa guddisee nan baay'isa. Sanyiin kees karra kellaa diinota isaa qabate mandaroota isaanii kan isaa in godhata. Asirratti immoo cirracha galaanaa yuutti dabale. Cirrachi rakkiftuudhaan mammaaramtee numtuu lakkaa'amtee numtuu. Akka maalii jedhama immoo sanyii kee akka urjoota Waaqaa akka cirracha qarqara galaanaa sanyii kee maalan godhaa? Nan baay'isa. Eewutti maara ammas? Eewudhaan jechaa jira. Anti Abrahaam miti warra Moosiin jechaa jira. Sisa seexanni gurra dhukkubsaa wajjin jechaa jira. Sisa haalli gurratti duuchaa wajjin jechaa jira. Sisa hojjettee milkaa'uu danda'u siin jedhamu sanaan jechaa jira. Sisee balballi sitti cufame tangoota seexanni siin jedhan jechaa jira. Sisee haalli bira darbe kanaan jechaa jira. Sisee kophaa bu'aa adeemtuu jechaa jira. Hin baay'attaan nammaa kan keetiga. Nama guddaan si godhaan kan keetiga. Ya Waaqayyo namin keessa hirimaano. Dabalee himee.
tokko dabalika. Hallelujah. Waaqayyotu jedhe ani eebba kootiinan si eebbisu sanyii keessadha irra darbeeyyu sanyii kee akka urjoota waaqaa akka cirracha galgala qarqara galaanaa guddisee nan baay'ise sanyii kees karra kellaa diinota isaa qabate mandaroota isaa kan isaa hin godhata. Kun kan ijoollee kakuuti. Warra kakuu mecim cabaadha baaboo galatanaadha. Gatiin kee ko mindaan jaan argattu miti. Gatiin kee ko barcuma marra teessu kana miti. Gatiin kee ko pozishinii dirree hojiitii qabdu kana miti. Kun kodeen gaddatti dhuftee mati ko gatiin kan sii kaffalame garuutuuti gadameessaa dhagee gatti nuumame. Ameen jedhime. Gatiin naaf baheen caaladha. Dabalaa jedha. Mee dabalaa jedha. Maal ta'a? Maa jettani? Maa jettani? Kanaaf seetan nafaana qabatu. Hallelujah. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa seera keessa deebii boqonnaa tokko lakkoofsa 10 dubbisa. Seera keessa deebii boqonnaa tokko lakkoofsa 10. Waaqayyo gooftaan keessan isin baay'iseera. Kunoo isin har'a akka urjoota Waaqa keessaa baay'attaniittu. Maal ta'eera? Sila maali? Akka urjii Waaqaan maal isin ta'a? Amma immoo maal jedha? Isin maal taataniif jedha? Waaqayyo maal isin godheera? Mee hin baay'anna dhaame. Kakuun dhaame. Kaayyoon dhaame. Fayyaan dhaame. Abjuun dhaame. Hin baay'anna dhaame. Ani coola godhime. Nan balladhaa dhime. Nan guddadhaa dhime. Ittan fufaa dhime. Ofirratti raajii ittan fufaa dhime. Ani dhime. Waaqan qabaa dhime. Iyyen lawwa dhime. Ani dhime. Narra jiraa dhime. Sagaleen dhugaa dhime. Kan na gaggeessu dhime. Dubbiin Kiristoos dhime. Gara dhugaa dhime. Gara jireenyaatti dhime. Nageessaa dhime. Kanaaf iyyuu dhime. Ani ijeen lawwa dhime. Warra mantani illee laadhaa dhima Waaqayyo. Akka urjoota Waaqaa maal taatanitti? Baay'attanii. Hallelujah. Seera uumamaa boqonnaa 21 irratti Waaqayyo akka abdachiisetti Saaraa yaadate akka dubbate immoo godhe jedhe. Dubbiin Waaqayyo haalaan bakka hin bu'amu. Dubbiin Waaqayyo baraan bakka hin bu'amu. Dubbiin Waaqayyo dhaabbataan. Hallelujah. Dubbiin sagalee koo darbuurraa maal darbuu salphatadha? Waaqniif lafti kun darbuutu salphatadha miti. Dubbiin Waaqayyo dubbii namaan fakkeessina. Haala keessanii waliin qabsiisina. Yeroo tokko namni gaafa jireenya itti baddus gaafa maal jedhus baacoo gara abuuraa kanatti dhufa kan gara amantii kanaan dhufa gara qoosaatti dhufa. Aasaa biraa qoosi waa'ee dubbii Waaqayyoon qoosi. Abiddaa'e. Abiddaa'e. Hallelujah. Du'aa jiraataa godhaa godha. Cuuqaa nama baasaa godha. Imimmaan namarraa godha. Tuffatamtuu golaa baasaa godha. Inni kunoo mataa jawwee gadhiite mangaagaa bineensaara nama faarfachiisa. Hallelujah. Akka dubbatetti raawwate. Raawwata dhimma kee. Kanaaf gatiin kee guddaadha. Akkuma Abrahaam gaaficha warra sagalee garaa garaa sammuun keessan dararamaa jiru, hafuurri keessan jeeqamaa jiru, haala jireenyaa wal qabsiisee seetaan nan jiraattu kan siin jedhu, kana booda kakuun kee tureera kan siin jedhu, carraan qabdu kan siin jedhu, namni si dhiiseera kan siin jedhu yoo jiraate lakkii innoo soba. Isa caaluu jiraadha Waaqayyo. Ulfinni caaluu jiraadha Waaqayyo.
seexanatu jedhe malee waa'ee du'a kee Waaqayyo hin jenne. Seexanatu odeesse seexanni immoo abbaa maaliiti dha macaa? Kennaan kenname maayiragi seexanaaf kenname soba. Abbaa maaliiti? Abbaa soba maali jedhe geeffatanii abbaan nu gaa'oo jira. Micabsi ammayyuu hanganaan jira jedhe. Dabali jedhika. Dabali ammayyuu ganaan jira dha. Hallelujah. Waaqayyo mee gogaa jiidhaa sii godhe. Ulfina isaaf jecha. Cimina kee cimina koommini. Waamati baay'ee perfect taatee butuutan sagalee isaa kabaja Waaqayyo. Waaqayyo hin dhufaayidha. Gaafa seexanni bira dhaabattee Abrahaamiin dhalas hin qabdu ati dulloomteetta Saaraan lafa guurteetti waan tokkoyyuu hin jiru gaafa isheen jettu Alaazaariin immoo bira keessa ilaala michi orma kanatu si ilaala gaafa isheen jettu Waaqayyo immoo jilba Abrahaam keessatti sifaa anafaa nufaa dhaggaa'e. Meedereetti as ilaalte umurii isaa middeetti agarsiifte umurii Saaraatti agarsiifte jaarti dulloomoo jaartiin dulloomtuu ta'uu agarsiifte Alaazaar immoo nama cimaa ta'uu agarsiifte gaafa isheen qooqa ishee mijatuun Abrahaamiin joonjesuudhaaf jettee mataa dhukkubsitu Waaqayyo immoo lakkaa'eera dhaakuno. Mee ameen jedhame jecha isa xumuraa kee deemu inni ati sodaattu si naalu isa qabdi si daala isa jilba kee keessaa ba'utu maal ta'a? Shidala amame Alaazaar naannoo jira ka kun jilba keessa jira. Seexanni naannoo kee jirti ka kun si keessa jira. Goomataan sabara jira ka kun si keessa jira. Barana ka potenshaali si keessa jiru shidala. Dibata si keessa jiru shidala. Isa Waaqayyo si keessa kaa'e shidala. Beekumsa si keessa jiru shidala. Ayyaana keessa jiru shidala. Mandaraa dhufee sinnaalu. Gamaa dhufee sinnaalu. Bitamee dhufee sinnaalu. Iqbalaa sinnaalu, Ibaaraa sinnaalu, Digimtiin sinnaalu, Dabdaraan sinnaalu, Almaatiin sinnaalu, inni sinnaalu si keessa jira. Fagoottiin sodaatiin diina kee. Inni sinnaalu si taanee jira. Inni dhaalu na keessa jira dhibee. Medabanii jedhi maaloo? Tokko dabali mee? Abrahaam tu ganaa kimmiti lakkaa'eera malee Waaqayyo lakkaa'ee lakkoofsa miteetti agarsiisaadha. Anamma yoona sa'aatii kana akka kootti akka teoloojii kootu kan akka xiinxallii kootti yeroo Abrahaam urjii lakkaa'u inni immoo bakka urjii sifaa nufaa kaa'eetu Waaqayyo nama laalaadha malee ampuuliitti agarsiisaadha miti. Abrahaamitti ampuulii fakkaataadha. Guyyaan isaan keenyeeyyuu ifa waaqarraatti fakkaataadha malee Waaqayyo gaafa kana nama addunyaa kana guute kana Abrahaamitti agarsiisaadha. Isa seexanna guute si gaarradee si boosiftu Waaqayyo badeesitti agarsiisa. Ulfina kee qabame, eebba kee qabame, boojuu kee qabame, dhaala kee qabame Waaqayyo dhiigee sitti agarsiisa. Hin sodaatiin Waaqayyo jira. Ya Waaqayyo jiraani. Dabalee maaloo? Hallelujah. Jijjiirre Waaqayyo haasasa. Jijjiirre Waaqayyo jechuudha. Lakkaa'e. Nan dadhabe naan akkuma kana sirrii kee hin danda'amu. 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 Hallelujah. Danda'ameera dee. Danda'ameera. Danda'amne. Yesuus jira. Kuusee kaa'e malee. Kan kee dhaala kee walumaa nyaachifne Waaqayyo. Dhiyaanni kee kan keeti. Dhageessetta? Suuta deemii xirachaas deemi. Waan miila wayii babaana wayii tokko dhufee moo kee qalam godhee tokko itti fakkaataati. Kakuun gosa dabarraa sana miti. No. Waaqayyo Waaqa. Inni Waaqadha. Iyesuus jira dhibee maali? Dabalee dhibee. Inni jiru kun bara baraan hir'ataadha. Barana jira jennee kan boritti boonyu miti. Abbaan barbaade yoo dhibee inni jira. Wanti barbaade hojii jiidhame inni jira. Yoo barbaade kattaa dhoosee bishaan godha. Lakkii ani dhagaadha bishaan baasee hin beeku zariin koo bishaan bahee hin beeku jettu dhagaan bishaanuma taati. Yoo barbaade galaana karaa godha. Giddibii malee teekinooloojii malee karaa gadi hin jettu bishaanni. Karaa barbaade dhufee waaqummaa isaa mul'isa. Mi'aanaaf Waaqayyo jira jedha. Hin dhaggeeffatinaan.
Inna geematino asaata seexana waaqayyo jira. Ameen ameen. Siya sadi namni amanu duwwaan anaaf ammayyuu waaqayyo jira. Anaaf ammayyuu waaqayyo jira. Anaaf ammayyuu waaqayyo jira. Anaaf ammayyuu waaqayyo jira. Ililleen hin jiru ree. Gaachanni koo jira jedha. Gaachanni koo jira. Isa sa'aatii manaa dhufee dandaa'ee beekamu miilluma kee tokko achuma sochoosiiti hamma miilli koo deemsaaraa jalqaba. Hamma miilli koo deemsaaraa jalqaba. Jedhamayyuu. Hamma miilli koo deemsaaraa jalqaba. Lamatti dhamtee, lamatti danqamtee, lamatti sitti guyyee miilla kee hiikee. Lama namni itti si barbaade si kaasee lama kakuutti si barbaade itti si baasee. Lama diinni itti si hidhe si hiikee nama waaqota si barbaade si baasee. Lama si jijjiireera. Dirree hojii jijjiireera. Kaayyoona jijjiiramu. Fayyaana jijjiiramu. Galata laadha gooftaa si haa galatu bara baraaniif.